ture erga mana ambudin kale sana fide gadi bae goda koshina gae ta goda kichini gae no debi amakko kan dura jilbi ko yo la fajaju akana ro koma betana anjaju rante amerga nyata nyata meri indas ge bakka baye to runjira Amarra nyata si bita merah nyani na bite meri indas na bite nyata na bite sambatone na kenne deme awili arraseje na kenne achi khalatnu birafe muchafalma falme dam to kottena kenne inni mo fi de mana nagae falmini mo fi de mana nagae deme bakka awini mo kale sadri dimbala mana kenne tetti nan ni miswalar gina gatite fi umara kono jiro amman futti jata timita nan jette deme okay harra si dubbistetti arana argitetti kaachi turte kale sabri dimbala mana kenne tetti harra imbasiftetti hawi en eseni jiratat na saawle mitire dufani abba mana sesiri tasagatte mi dama ko dumat na saawle lamatani dufani namtichi sibira ciisu kun amma gaafa isaan laphee kee akkatti si caccabsanii tuubboo si kutan kun indu'e moonjira maan oromoon kun hin jeani bar sagaleen isaa nama jabaa fakkaata wallaahi namicha siree bi'an akka tasaa dura jiraadde sila makina ma keessa jiru yu gaafa sana kuno inni kun ilaanna bukkee siyaasa kun boodde ko beetta baasichi dheeraa ture beetta jirri fagoo boodde ko turanii Pakistan akka jiran akka nan urkaani achi annatti dabarsu didani beetta akka girgiddaatti namani karaachi darban naban in qabu jira sin qabu achi asan fuunduran taa'e beetta achi annatti dabarsu didani achi bakka yeroo sana no wallaale mitire makina keessatti yeroo sana bakka ana keessa yaa'u jalqabee bakka galgala mojiru matuka laphee kee kana madooshaan sidhahani mokkam galgala mojiru matu gaawtu jirre modu era ka galgala jirat uwedani iyani mana namiche mana albaba jolletti warana tarbaabe keenya gargar miti dhaqani mana saatti duulani jiratu lafa ambulansiin dhufe shortaan dhufe jira lafa na kaasise kaasila modu era yuuti anta ko bileni Amanuel baay'ee cufe mukayyafa cufe yoona na qorisise Amal koona dhugaa rabbii addunyaa bilaashii kanatti ijoolleen keenya Dubaay keessatti mataa jirti dhugaa rabbii. Mee ijoolleen gadamaa tokko akkam ta'an laata ijoollettiin gadamaa wayii tokko kan na dubbisaniirani. Anaabatin wayi. Nama jatuh mana belum? Ano situ jatuh oleh itu masih. Tamra tata mama ini nama siya Ahmad le. Amma guyyaa sila baay'ina yaa ture lafani intina dhaqatti erga nachi galee garuu amma nagaan jira erga nachi galee. Masih atau video satu putara WhatsApp si erge kali sana erge akan nama mi aku ke sabruga batut tae jechu. Iga gurracha kana oftine wudde honatti erge ni enen honatti erge please. Guys, wadai istikari bochanga isina wadayon so da ko pelindi tabgwada. Tafami erge ni ya rabbi ni samilke sede. Bakka masih kasasanii miti hawiya di mana nasri afan sirritti dandeessi waan ta'eef waa'ee seera biyya kana ulaagaa biyya kana illee hin beekti ishiin suuraa naftu garuu sanbata immoo dhugaa sanbata ijoolleen keenya qeeqan arrabsitanii rabbi isiniif haa dhiisu argitanii miti ijoollee keenya nu gargaaranii ijoollee keenya nu gargaaranii miidiyaa kana irratti kabajaan qaban dhugaa dubbachuuf sanbatoon maallaqa isaatiin aqedee deemee waan inni barbaadu bitee fi geessee imbaasiilee geessee shaarja kalees abudaabirraa ka'ee namni shaarjaa keessa kan jiru ijoollee meeqa bar kan buufatee ciisaa jiru. Baay'ee na hojii rakkate irraa na jaajii mataa isaa birrii isaatiin guute miti maal karaan baay'ee fagoodha. Dhaqee guutee na fuudhee deemee amma kana hojii isaa dhiisee waaqayyo bodeessa ta'uu malee
Ani si mojeru mayu mo kara ken bare boletti ko wata yo hayasi fa ken wa ke bukke ke dabbatu sinin je damale baye gati gudana duka ka faltani Homa miti dhuga baay'ee nama gaddisiisa. Haati manaa kan kee biyya jirti moo as jirti? Haati manaa kan dhufteerti ji'a afurii dhufteerti. Suudii dhuftee jirtu ji'a afurii. Erga Saudii deemtee? Simbirri naa liqeeffatee na fide beektaa. Biyya kana? Eeyyee malee isee manna finnaan hin dhufee. Isana dheen gaddanarraa utuu hin dhukkubsatin kan ji'a lama furatte. Sagana ji'a kana fudhattutti immoo isa hojjettutti immoo. Simboonii mucaa kana Paakistaanii reebanii laphee isaa caccabsanii dhiiga akka inni fincaan hin qabanne godhanii dhiiga akka inni tufu godhanii fincaan qabachuu hin danda'amu paampersiitiin taa'aa jira dhugaa rabbi baay'ee nama gaddisiisa wallaa. Koppiliinkii godhaan ijoolleen salartan. Similaalaa jira bare nama koppiliinkii godhuu dhiisullee ilaalaa jira. Abshirii si haala jirra shi'aadha ko waan biraa waan ta'e nuyi qabnu si wajjiniin jirra. Inni buqqaatiin canaan naqamiini waan tokko hin cinqamiini abdii siin kutatiini si jammaatu jireenya lafa kanarraa dhugumaan jaallanni cinqamna jaallanni hiraarra malee dhiisni keessaa hin madeemna garuu jechuudha yeroo ishee haga eegutti nama rakkisa wanti cuftiyyuu akkatti bahani malee immoo akkatti galan hin beekamu baay'een gadde dhugaa dubbachuuf baay'een boo'ee ani miidiyaa kanarratti beekamtii argachuullee hin barbaadu. Ilmi gaarii ta'a. Obbolaa koof gaariin ta'a. Harmee koof wanti gaariin ta'a. Ka jedhuuti malee namni namaaf gaarii hojjetu dhugaa rabbi wanti gaariin hin ta'uuf. Dhugaa waa'ee kiyya mudaa tiyyatu gadi baasee himadhee icciitii namummaa tiyya yookiin immoo rakkoo tiyya sinirra hixifii ta'uu danda'a. Isinii galan garuu harkan kenne madaa tiyya keessumatti ciniinnadhee. Obsee iddoo miidhama koos iddoo gammachuu koos obsee fuuldura keessan taa'aa jira. Waan baay'ee ilmi namaa immoo gaafa biyyaa baanee jijjiiramna mana gaarii ijaarranna makiinaa gaarii bitan miyaansi ilmoo namni qabu ilmoo keenya bakka gaarii gahanna jenneetu garuu mucaan kun afaan hin beeku halagaan qaama isaa dhabe jechuudha. Ormaan qaama isaa dhabe. Ormaan miidhaman taane keessa gale. Har'a umurii isaa kanaan akka daa'imaatti paampersii uffachuu jechuun fincaan qabachuu dadhabuu isaa laphee isaa keessaa daqiiqaatti dhiiga baha. Viidiyoo ilaalaa turtanii yoo dhiiga daqiiqaatti. Kun nama hin taane jijjiirama biyyaa ba'e garuu immoo hiree ta'ee hin taane. Hiree ta'ee hin taaneef wanti hundinuu dhukkubbii ta'e. Wanti hundinuu ba'aatti ta'e jechuudha. Kanaaf har'allee borullee obsii harkan kenniini jabaadhu gad of hin qabiini rakkina kee irraa ilaaltee sammuu kee hin ibsiin sii galee biroo. Lakkoofsa kan kennaa argita jaarsi galeennaa manaan erge jechuun sana hubata. Jaarsi galeenaa manaan erge jechuun sana hubata gatiin naqee jedhee rakkadheen saatii rakkadheetti daawwala dhalachittuu si malee waan qabu. Burtee lakkoofsa koo keessaa kan yoonni manaas bayisiin manaa hin bayinatimu ijoolleetti hin dil'uun si biran jiranii ijoolleen ilma Oromoo miti kan sagalee isaa dhagaa jiru. Akkamitti tuusan jiranii si baase. Ajjeesuuf kaa kunoo ijoollee waan si dhibu keessaa halkanii amma edda saatii afurii walakkaatti galanii beektaa. Sagalitti dhufanii afurii walakkaatti hojiidhaaf fuudhee galee sanaan booddee shaaworii galanii irbaatatu majarri nyaatanuu saatiin ja'a ta'e. Halkan saatii sagalitti dhufee. Saati sagalitti dhufee mindilibsii irraa gaggatee fixee kaa'adeen saatii sadii duwwaa jechuudha. Saatii sadii duwwaa boqotanii ijoollee hunda see bakka kunoo ijoolleen fixuudhaaf ka'a waan si dhibu ijoolleen bakka ijoolleen afaan hin beekanuu amma rakkoon keenya maanni masi gaafa biyya dhumnu akka kanadhaa teknooloojii kana barree
Innumne beektaa naannoo ta'an koo TikTok kana mataa isaa erga nagga'een banadhe beektaa. Umaan beennu bakka hundumti keenya jechuudha. Utuu akka kana nama qabaannee jireenya kana barree dhumne namoota akka keessanii akka sanbatoo fa'aa ijoollee gaggaarii kana barree dhumne ijoolleedhuma bakka keessattuu immoo ijoollee kiristaanaa nu warri kiristaanaa jechuudha. Utuu ijoollee barree dhufneeti akkanatti nama Oromoo lammii isaatiif yaadu barree akkanan taanu beektaa. Daldaalli fidee gatee sanaan booddee daldalli Itoophiyaa daldala isa jirutti dabarse miti ijoollee. Namichi maal jedha kan jedhu ijoollee warra kaanii Jamaali sana fide miti Jamaali isa tokko jira. Meedikaalii geesse ashaaraa kennitu kennisiisuu dhiise jechuudha. Kan meedikaalii nannefaa jira ijoolleen gara ji'a lama kan ga'an. Baay'ee bakka karaa manatu kaffalaa wanti sin gashuun jiru karaa maa jala galtu miti natu kaffalaa ta'a jedhaanii ijoollee asiif achi bakka baay'ee waan sirbu. Utuu lafa ijoolleen illee lafatti iyyatan utuu beekan illee kan iyyatan jechuudhaan baay'ee rakkatanii jiru beektaa masiikoo. Baay'ee ulfaata dhugaa rabbii. Kana biraa waan qallaan lapheentii yana ijoolleen kun malaan inni lafa qabu lafa gurgursiisee inni mana qabu mana gurgursiisee inni horii qabu horii gurgursiisee carbee maatii carbee dhufe barbiyyeerra. Waan sirriibu. Ijoollee nama. Atariin affeelame barreessitii guddaatti affeelisa beektaa. Atariin affeelame guyyaa 3 bula. Atarii affeelame guyyaa 3 ajaa'ee inni hojjetu dhufe shunkurtii fi timaatimii muree gaditti naqaa. Isa booddee ijoolleen nyaannattee dhufte bukkee buutu waxiin ajaa ijoolleen aga buusee oolte akka kanattiin darbite jechuudha waan sirriibu. Akka kanattiin aga buusee bulti. Sana isa Itoophiyaan nyaata jaallatti Itoophiyaan tiingii hullu Itoophiyaa tiingetti. Nuyi yaa'ula cittu jireenya keenya jijjiiranneeti malee biyya keenya akkoo qabbana keessa naannu buddeenutu nyaannu dhumne akka jira buddeen dhabne biyyaan baane nyaata jaallattu sin jettiin isa ijoolleen aga buuse jechuudha. Amma aga buujera baane amma rafaa waan sirriibu keessaa waxiin bakka kunootuun distii isaa baneessitti agarsiisa akkanatti distii keessatti atariin affeelame tottore al tokko kan guyyaa 3 al tokko affeelu rabbeedhi biyya kanatti biyya bulluqa kanatti al tokko kanaan nyaarama. Jireenya miti bakka baay'ee lubbuun ijoollee waan mucaan mana biraa sa'u kuni ganama hojiin naqadee ka'ee badee bakkee tureetuyyuu jaarsaa deeme dhufe ol deebi'eedha akka nama makiinaan irratti badee jechuudhaan gaafa dadhabee fi gamtee fi jedhu malee baay'ee. Kanaaf ijoolleen keenya Dubaayii nufiina please dhugaa rabbi dhukkubarra buutanii duutu. Ani waan hin jedhu qabu kana gurrumti koo dhagahullee soo baateetti miidiyaan kun baay'ee dhukkubarra nama buusasi. Ilaal waa meeqa sirreeffamee hin danda'amu sijjamara. Kana utuu dhageessanii ganaa kan dhufuuf taa'u jira. Nyaanni dhibee xiraa nyaataa jirra jedhee bara. Amma kunoo birrii seen hojjetan ijoolleeni. Aratanii taraa galanii gaa. Mana yaalaa dhaquudha bakka. Galanii mana yaalaa dhaquudha. Waxiin kubziin illee bakkeedhaa dhufaa bakka waxii waan ajaa'idhaa bakka ijoolleen ofuma seetiif iyyuu bakka baay'ee har'a jirriyyuu sila hojiin naannoodhanii sanbatoo faala jedhu dhufan nuyyuu itti boonyaa yoo mafala tokko arganne karaama nyaata kanallee yoo waan biraa dadhabame nyaatuma ajaa kanallee akka nuun hojjenne yoo hojiin akkuma kana yoo ta'e karuma nyaataallee yoo waan nu sirratu ta'ee erguma ijoolleen Oromoo si barbaadaniiti itti boonyedhanii hojii hafuu kaanaanii jee maraate humnaan gottote wayyaa irraa gaggatee fixee fuudhee deeme beekta. Bangaalichi. Eeyyee nama seetee waaqaadhiiti maraatu la bakka yoo kutaa bukkee keenya kan jiran amma yoo dhukkubsatan mana oolu yoo dadhaban mana oolu. Inni kutaa keenya garuu yoo dhukkubsattes yoo dadhabde anaan kun hojiin natti gurfannatti qoxxoranaan jedhamti galgala galee faala natti fideensiin jedha. Komentii nama tokko isin argaa jira abdii ka jettu biyya keetti nyaata nuti nyaannu dallaalaadha amma yeroo dallaaluun jechuudha dallaalaadha baay'ee. Habibti aggeeffadha ijoolleen azuran kun obbolaan qaba boras keessa. Jireenya mana maatii kootti jiraadhu mana namaa deemee jiraachuu hin dandeenyaan. Sinii yelee biyyatti nyaata qulqullina qabu nyaanna yaa akki.
Inde biyyatti nyaata kana nyaata ajaa nyaataa jirraa jedhe bar nyaanni hin jiru ajiin ajaahaa. Kanatu ageessani maaltu isin fideedhaan gaffeeti. Maaltu isin fiduuti naftu biyyatti haga argatte qulqulluu waan qulqulluu hojjedhu waan qulqulluu dubbadhuuti. Biyya keessa taa'a. Biyya keessa yoo teessan bishaan dhugdeellee maatii argita gadi baate dacheen keenya bareedduudha. Ni jiraattu as uftanii kun akkasitti balaa rabootanii jechuudha. Balaa. Ijoolleen ani fidamee tokkoon kee ol bahina himadhu maaliifi haqatiyya maallaqa kiyyeessitti dabarsee si gargaaraa yaan jiruuf jechuudha. Sigalee dallaalaan kaan immoo akkas isiniin ta'u bara. Dallaalaan kaan akkas isin dhanarra mana madaamii taa'ee si fidee hojiin naan taane watti iddoo meeqa sii jijjiire funyaan qaba iddoo meeqa sii jijjiire maallaqa kiyyaan jechuudha har'a olii gadi si zoorsisu kun anni kaan fidee as geessisee jennaan hatta boolee iyyuu deemee namni fuunee jira. Anta kunarraa kan gara viidiyoo. Anta leeqaatti. Sinigalee. Namni airportii deemee hin fuune meeqatu jira bar gaafa airportii deeman dirqama ilmoo nama gaarii isa kamitti dhufe dheen habaaboo geessituuf himemeesin. Ijoolleen habaaboo geessitanii fi Kanaadaa wayiiti moo Dubaay jechuun ikkoo biyya qansiraatti dhufaa jira bar. Innis ijoollee bakka antiniitti habaabootti kennitanii viidiyoo waraabdanii kun ilma namaa akkas gootan kun. Ilmi dhiiraa jaallateen boo of course ilmi dhiira ta'ee dhiirri jaallatee tumboo isarra darbee jennaan bu'a malee dubartii bu'a malee dhiirri garaa keessatti bu'a. Laphee isaa keessatti bu'a bara. Ilmi dhiiraa malee akka dubartii baaseellee dubbachuu hin danda'u. Rakkootu isa boossise. Dhibamatu biyyarraa isa baase. Naa darba hidhee biyya kana dhufe garuu siniin darbu. Gaafa habaaboo nam tokko birrii 15 bite airportitti isinii kenne warroonni ganaa Dubaay dhufaa jirtan wallaahi akka Yahudaatti gurguramaa jirtan. Akka Yahudaan gooftaa Yesuus Kiristoosin dhungatee dubbisee birrii 30 gurgure macaafa keessa hin jiramne ijoolleen dhiirotaa habaaboo namni si shallamu argitanii dhuftanii jechuudha. Duuba keessan gubaa meeqa jira. Duuba keessan har'allee isinitti himna borullee isinitti hima haga lubbuun kan kuna keessa jirutti